Shalom qulqulloota shamaa akkam jirtu annagaa kooti galata waaqayyoo. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'anii mallattoo bilii banaa gochuu hin dagatina. Har'as viidiyoo reakshinii kan biraatiin deebinee dhufnee jirra. Viidiyoo reakshinii har'aa keenya keessatti ergaa ariifachiisaa qabannee dhufnee jirra. Faarfataa miiliyoon irratti maaltu akka mudatee faarfataa Iyyoobii ergaa atattamaa qabatee dhufee jira. Gaxumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaanaaf irra keenya jaalalaati. Akkasumas raajiin raawwatame waggoota hedduu booddee raawwatame leessaa biyya Itoophiyaa magaalaa Finfinnee keessatti raawwatee jira. Innis karaa lubaa bal'inaa saarkaa wanta kanaan dura raawwatamedha. Wanta kanaan dura dubbatamedha jechuudha. Innis airplane yookaan airbaasii kan jedhamu isa guddaan hanga nama 1,000tti qabatu Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif akka Afrikaatti gashuudhaan ishee jalqabaataa jirti. Kanas raajii bal'inaa saarkaa kanaan dura naannoo bara 1994tti raajii kana dubbachuun isaanii ni beekama. Kitaaba isaanii bara ol kaafamuu Itoophiyaa jedhu irras jira jechuudha. Harka keessi baqasanii gara keessa baqasanii immoo mi'i ifa godha akkam godhan? Gara sana harka koo baqasanii. Eeshi. Garaa koos baqasanii walirra godhanii. Foonsaa walitti laxxafamee jira jechuudha. Maaliif walitti hodhan? Irraa nyaatamee foonsaa narvii isaa yaaluuf immoo foon godhachuu qaba harkichi. Harkichi foon godhachuu qaba. Okay, amma operation irra jirtaa jechuudha. Yaal tokko ta'eera. Ganaa operaasyoon immoo kan biraa hin hafu. Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u, ani obboleessa keessan faarfataa Iyyoobii Adadaati. Haala obboleessi keenya faarfataa miliyoon lijaamuudhaa keessa jiru isinii ifa baasuudhaaf dhufee isin biratti argamee jira. Miliyoon nagaan siif haa ta'u akkam jirta? Nagaan isiniif haa ta'u. Namoonni karaa miidiyaa hawaasaatiin rakkoota keessa jirtu kana sirriitti qulqulleeffachuu waan barbaadaniitii fi ammam turteetta erga akkas dhibee kana si mudateef miliyoon? Ji'a 11 turteetta. Ji'a 11. Maanni wanta si mudate sun rakkoon sun mee tarii namni dhageenya haaraan isa dhagaan nullee dhageenyerra. Akkuma beekamu hojjechaan tajaajila dhiqoo dandeenye tajaajila ture. Boqqolloo falfallu maashinii sun sharaa qabate sharaa duukaa immoo harka qabate maashinii boqqollooti. Maashinii boqqollooti. Isa booddee kan akka kana nyaate mataa koos rukutee ture. Gurra koos rukutee ture. Maashinii dhachii duraan akkamtumatti yaalanii baay'ee miidhameeti kan ture yeroo sana adda dacheera nafne. Buusaa isa kanatti buqqee ila isaattis buqqeera. Gidduu kanatti immoo cabeeti kan hin dache. Maashiniin sun waan nyaateef immoo jimmaatii warra gidduu kana waan du'e mummuran irraa gatamee ture. Achitti yaalameen ture. Yeroo sana garuu birriin walitti qabamaa ture. Birrii walitti qabame garuu muraasadha. Namoonni tokko gaafa kaasan kanaan dura fayyee ture lammaffaa balaan irra ga'e moo jedhu? Kanaan dura lafee isaadha kan naa yaalan. Lafeetu yaalan. Lafee yaalamee. Eeshi. Sibiila keessa galee ture. Sibiila baate ture. Eeshi. Sibiilicha ammayyuu keessa jira. Amma lafeen isaa fayyeera. Eeshi. Obsaan naqamtee immoo pilaastik sarjarii yaaluu hin danda'u. Eeshi. Kanaaf riifedee godhan asitti. Ani fayyeetu hin ta'in yaali sanaaf humni koo gaanga ture. Ifuma akka ta'uu fi amma kana booddee operaasyooniin si hafata moo si hafatu? Kana hiikuuf iyyuu ganaan tokko achirraa immoo jimmaatti sana hojjechuudhaaf miilla irraa fudhannaa jedhan. Foon nammoo moo gana miilla irraa fudhamu? Jimmaatti hidda harkaa isa kanaa jechuudha. Jimmaatti irraa achirraa miilla irraa fudhanii asirra goonaa jedhan. Egaan baay'ee nama gaddisiisa. Obboleessa keenyaaf faarfataa miiliyoonii wanti mudatee dhugaa dubbachuudhaaf faarfataan kun nama hojjetaa tajaajiluudha. Namni tajaajilaan faarfataa hojjetaa jireenya isaa geggeeffatu maatii geggeeffatu immoo baay'ee chaalenjii guddaa qabaataa jechuudha. Kanaafiyyuu irraan nama kanaa immoo baay'ee waan nama gaddisiisuu fi keessumaatii tajaajiltoonni nama kanaa hojiin jirtan yookaan itti dhiyoo jirtanii akka deeggartan biyya alaa keessas biyya Itoophiyaa keessas namoonni jirtan iddoo garaagaraa biyya Arabaa, biyya Ameerikaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa namoonni jirtanii irraa keessaan nama kanaa qaqqabaa isiniin jenna. Lakkoofsa bilbila isaatiin isinitti hima Duwwaa 9-35-86-90-91. Karaa baankii daldala Itoophiyaa miliyoon lijaalamuu jedhamuuni yookaan akkaawuntii isaa kanaanii namoonni deeggaruu barbaadaniiti. CBE 1,51,58,51 Duwwaa 8 karaa sana adraa keessaan obboleessa keenya kana gargaaruu dandeessu. Maaliif jaan kuni ni faarfataa ni hojjetaa ijoollee lakkuu qabaa maatii qabaa jechuudha. Nama akkasitiin jiraatudha. Faarfataan kuni faarfannaa ajaa'ibaa nama qabudha. Faarfataa dhiibbaa uumuudha. Faarfannoonni inni kan dura hojjetes baay'ee ajaa'iboo fi kan isaan dhiibbaa uumaa turanii jechuudha. Egaan kiristaanni kan isa gargaaru kiristaanuma ta'uu qabaa jechuudha. Adraa keessan obboleessa kana qaqqabaa isiniin jechuun barbaada. Adraa keessan obboleessa kana
qaba. Operaasyoonota baay'ee si'afataa jiru. Amma fakkeenyaatiif walumaa gala amma ammaatti horii uummanni kun si gargaaree gargaarsi badaa amma kanatti fundraisingin godhame illee hin jiru iyyuudha. Amma reefuu jalqabamee jira. Inni kanaan dura godhame sun horiin sun ittiin yaalamteetta. Hamma kana booda horii ammamiitu isa barbaachisattee yaadda akkatti yaaddutti himannaa kanaaf. Mana barbaachisu hin beeku. Operaasyoon ganaa si'aafatu. Kan miilarraa ganaa foonni fuudhamee. Kun al tokko ni qaba. Eeshi. Ganaa misuunis nafa. Eeshi. Mana na barbaachisa murteessuu hin danda'u. Amma uummanni kun maal akka inni sii godhu barbaada? Siifa kadhatan. Himannaa kan amma daftee akka kanattiin horiin barbaachisu horiin ga'aa ta'e walitti qabamee hin yaalamti yoo taate. Haalli ammatti jirtu garamitti adeemuu danda'a? Kan doktariin natti hime tokko daftee yaalamu sirra turee naan jedhu. Silaa amma kana dafnee hojjenna turree. Amma garuu waan tureef gargar baqateeraa jedhe. Yoo ture immoo caalaa mattuu gargar siqaa deemaa jedhe. Atattamaan yaalamutti kan hangalayyuu kan mootummaatiin ji'a ja'a booddeedha kana yaalitti seenu. Yoon siree eeggadhe jechuudha. Kanaaf atattamaan yaalitti gale yoo ture narbi isaa gargar baqachaa dhufa deemaa naan jedhe. Qaamerruu ta'uu dandeessaa jechuudha. Tureenna. Yaaliin kee kana booddee hammam turuu danda'atte yaadda wanta qabatamaa waan beektu qabdaa? Inni kun iyyuu torbee lama ture ganaa akkasitti. Akkasittiin iyyuu garaan kee barge. Obboleessi keenya kun egaa kan wanti isa mudate utuu hojiirra jiruuti. Hojiin isaas maashinii boqqollootiin hojii hojjechaa utuu jiru harkasaa qabateetu gadi isa gotee jechuudha. Kanaaf yeroo sana maashiniin sun foonsaa irraa nyaate. So namni kun harkisaa fi garaansaa kun yookaan cinaachisaa kun walitti hidhamee jira jechuudha. Sababiin isaa foon dhabeetu lafeet duwwaa ta'ee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu namni kun yoo ariitiidhaan yaalamuudhaa baatee balaa yookaan qaama hir'uu haala qaama hir'uu ta'uutu isa mudataa jechuudha. Wanti haalli inni irra jiru akka walitti hidhamee iyyuu torbee tokko tureera torbee lama ta'a. Egaa amma sa'aatii kana kan itti eeggataa jirtu Waaqayyoo fi amantoota qofaadha jechuudha. Waaqayyoo fi namoota Waaqayyoo namoota uummata kana jechuudha kan itti eeggataa jirtu. Maal hojjetti ati mana? Dhimmi kan biraan gidduu kanaa raajiin lubni bal'ina sadarkaan bara 1994 raajii isaan dubbatan akkasumas macaafaa bara ol ka'umsa Itoophiyaa jedhu irratti raajii waa'ee Itoophiyaa dubbatanii turanii. ሌላው ኢትዮጵያ አዲስ አውሮፕላን ማለት ኤርባስ የሚባል ከ500 እስከ 1000 ሰው የሚይዝ አውሮፕላን ታመጣለች። ለምን ሰዎች ከተለያየ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ በብዛት ይመጣሉ። ቱሪስቶች ማለት ነው። እነዚህን ቱሪስቶች ለመጫን ይሄ ኤርባስ ጀት ስለማይበቃ ኤርባስ ይመጣል። lubni bal'ina sadarkaan jechuudha. Raajiiwwan isaan dubbatan keessaa tokko eerbaasii guddaa Itoophiyaan akka Afrikaatti yeroo jalqabaatiif gashitu jechuudhaan dubbatanii turani. Kunis raajii ajaa'ibaa ta'uudhaan yookaan immoo raajii hundee argatee raajii taateedhaan mul'ate ta'uudhaan guyyaa kaleessaa yookaan guyyaa gaafa facaasaa Finfinnee keessatti eerbaasiin kun galuunsaa beekamee jira jechuudha. Raajiin lubni bal'ina sadarkaan bara 1994 dubbatan eerbaasii Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif Afrikaa dursitee gashiti jechuudhaan dubbatanii turani. Egaan sababni isaas Itoophiyaan turistiiwwan turizimii akka Afrikaatti akka addunyaatti achirraati olaantummaa galii guddaa waan argattuu fi baasii kana gashuun see dirqamadha jechuudhaan dubbatanii turanii jechuudha. Egaan kaleessas sooshaal miidiyaa irratti laayivii akkuma darbaa ture Itoophiyaan yeroo jalqabaatii fi eerbaasii kana gashiteetti jechuudha. Eerbaasiin kun nama 500 hanga 1,000tti qabataa jechuudha. Kanaaf iyyuu raajiin loba bal'ina sadarkaa guyyaa kaleessaa isaan dubbatan keessaatii kuni raawwateera jechuudha. Waan dinqiidha, waan nama ajaa'ibsiisudha. Raajiin kee yoo ture iyyuu raawwachuun isaaniif Waaqayyootti qabamiti jiraadhu. Waaqayyootti amanii amantiin kee duubatti hin deebiin. Akkuma sagalee Waaqayyoo dubbatu amantii keessan isa wallaansoo qabu sana amantii keessan isa gaarii sana jabeessaatii qabadhaa jedha.